Eevi ijoolleen kun dhuftee isin araaramuu hin dandeessu sii galee maaliif araanichi madhiisa lachuu akka barbaadetti jiraatu isa kan keenyaa haa ta'e rakkoon qabu isa gamlachiisu dhaggeeffadhu lachuu akka barbaadetti jiraatu ta'e ganda namni ganda bakka buufate hin jiru waan wallagga arrabsaniif hin qabani waan shawaa arrabsaniif hin qabani dhageessa kootu kaasa moositan hima kootu kaasa moo araara erga naa barbaadde tokkichoodha misiraaqi roobaleedha buusiiti nama waan kanarraa tuttuqqaa kanarraa bilisa ta'e warra kanarraa bilisa wanni ta'e warra ta'e ol galchiiti warra kanas barbaadi fidi malee warri kun gaafatamummaa fudhatta noy gadi buuna ati boru itti deewadhu okay maal si goona ati eessa jiraatta dura mattaawaqiyaa kennutti agarsiisa sirriitti ati poolisii miti ati poolisii miti ati poolisii warra Oromoodhaaf qabsoofna jedhanii warra uummata qalaa turan keessaa nama tokko mucaan kun jaartii baangaaliin godhee dhedhe kana immoo maal takkana godhaa dhiisin arrabsin misraaqin arrabsin dhiira taatee nama arrabsin gantummaan labsin qacaaca wayi dura minaan nyaatu nama ta'e kuri jaartiini rakkoo qabu beeloftu kanaaf isa kana deemaa jira waan ta'eef xumuradheera haadhoo koo dubbiin haa xumuramuu yoo barbaadde akka sana godhi yoo hin xumuramiin barbaadde immoo warra kana kaawwadhu taa'e gidduun seeniin tokkicha dhaggeeffadha misraaq al tokko meetii qabadha aymaddin Urjii gaaffii tokkitti gaafachuu barbaada. Feliis rabbii kee sodaadhu. Rabbii kee sodaadhu. Gaaffii tokkitti gaafachuu barbaada. Daqiiqaa tokko ila dullatti isii wallaggaadha isii kana fida. Isii kana. Dullatti isii kan wallaggaa kana fida. Isii haadhaaf abbaan kan miidiyaa irra deemtee dannaftu kana nu fida. Intala faannoo. Isii kana nu fida. Eeshi al tokkitti urjii Oromiyaa rabbii kee sodaadhu waaqa sodaadhu waan tokkittiin sitti hima. Ati wallaggaa gaafa gadi galabbaxamtee akka ittiin arrabsamtu. Gastii irra teesse ijoolleedhaan Iisaa kun hin barbaachisu. Iisaa ganda namaa arrabsuun hin barbaachisu. Nama dhuunfaarraa raggaxaatu jechuu qabdu. Iisaa haadha Oromoo hin arrabsinaa jechuutu qabdu. Gastii irra deemtee waan ati dubbachaa turteef. Viidiyoo ati hojjette gadi sii baasu. Kanuma duwwaa gaafadha. Kanuma duwwaa naa gaafadha. Kunin viidiyoo nama gaafadha. ol deebis keessa seenee jira dubbadhu miiti kee kaasito keessa maqaa jaallanii baatanii bodyguard sanyi nama ture dhabeetta miti ofiisaati waan nyaatu dhabee urji waaqasi gaafata yoo sobdela obsi sobde yoo taate arraba kee kanaa waaqayyo si gaafata isa kana kinoola anaan profaayilii godhe kana laa gurbaan amma urjii jedhu kun nama barbaade rakkoo qabu sittaanima sun kaasi suura koo roobale namni waraana keessa ture akka nama jabaatti roobale suura isaa ta'uu mirkaneesse suura isaa kaasi namni waraana keessa ture nama arrabsuun safuudha ofiiyyuu waan nyaatu dhabee gurbaan kun ijoollee kana misraaqin arrabsin please misraaqin arrabsin hin arrabsin misraaq naalaadhu biyya namaa jirta miti naalaadhooti maal taate jaartiin ijoo fayyaan qabdu moo Waliin arrabsinaa armee maal taate gaaffii tokkitti gaafachuu barbaadan alaa urji dhaggeeffadhu keessa galtee tole na gaafadhu alaa dhaggeeffadhu sin jaalladhaa sin kabajaa nama waraana keessa tulle tooftaa waraanaa na jaalaa beetta ijoolleen bakka tokkotti walitti qabamanii ganda gaafa arrabsan ispeeshaalii wallagga gaafa arrabsan tuulama gaafa arrabsan gasti ati irra waltu tokko tokkoon sittin himaanii Gasti ati irratti dubbatte illee si yaadachiisuu hin danda'ana yaadachiisi yoo jette Iisaa gandana arrabsinaa jechuu utuu qabdu. Tokkicho calli. Wayyee. Callis namni waraana keessa oole immoo silaafuu aadaa fi seeraa fi heera safuu uummata Oromoo beekaa nama arrabsuun qabu gandummaa bakka bu'ee dubbachuun qabu kutaa bakka bu'ee dubbachuun qabu namni kun ijoollee gorsuu qaba. Urjii ati gorsaa turte ijoollee dubartoota duukaa gortee ganda arrabsaa turte. Kootu ani ragaan qaba siigalee ijoollee keenya warra eebbisaa gadi gara galchee dheengadda galgala dhaqee hin kaasne taataanaanii siif gabbaasuu hin danda'a siigalee dhaqee dhorkee hin kaasne yoo taatee raatte suni warra zara gira anaaf ragaadha siigalee gandummaa shawaa wallagga hidhee guyyaa takka keessa guyyaa takka dubbadhee sin beeku dubbachuu sin barbaadu siigalee tokkichoo waan irratti saalfattu ati bakka suuraa gootaa gadi gara galchanoo seentu saalfattu Insal fatto sanu jala irra godhatteeto maal kaasista akkamitti wariin mee rekoordi si godhanii argine be
Yoo isaan waan hamtuu dubbatan yoo footoo gootaa gadi garagalchan. Urjii mana wabii ol taamate maa sobdaa maana sobdaa waaqayyo si gaafata baay'ee rabbi si gaafata maaf sobdaa. Ifama goon dogoggora koon yoo ifama goon rakkoon qabu. Ahmad Carraa anaafis kenni namni hundinuu dubbate please. Urjii. Dubbaddu. Eeliyaas haa dubbatu. Hayyee galatooma ulfaadhaa isin hundayyuu dhageenyee jirra nutis Oromoodha. Carraa naalaachuuf ulfaadhaa. Garuu namoonni hedduun Roobaleenis na beeka Ahmadis namoonni biraas na beeka jalatti akkasuma Misraaqis wanti har'a lafarra deemaa jiru homa Oromiyaa guutuu keessatti deemaa jiruttu Maccaaf Tuulamaan dhaqqabe. Homa ilmaan Arsiitii fi ilmaan Walloo jedhanii Harargee Jimma jedhanii uummata keenya wal ficcisiisantu har'a ujeellee obboleewwan keenya kana dhaqqabe. Garuu Ahmadoonni ati beekuu qabdu namoonni kuni uummata Wallaggaas bakka hin bu'u. Uummata Tuulamas, uummata Salaalee, uummata Gootisan bakka hin bu'u. Jarri kuni akkuma obboleewwan kiyya jedhan kun jaalalaan kun wantoota adda addaatiin walitti bu'an. Kuwwan ijaaramanii akka Oromoon kuni tokko tahee hin sossoone Oromoo kana sakaaluuf mana tokko keessa taa'anii kun eebbisaa gaggaragalchee kun haacee hogguu gaggaragalchu kuni ijaarama Oromoo irratti ijaaramanii akka Oromoon hin tarkaanfanne harmee isaanii Wallaggatti Salaale keessatti duutusan qe'ee isaanii gubatusaniif naasuun qaban biyyas ufis dagatanii jiran namoonni kun jarana. Kanaafuu warra akkanaa wajjin manguddummaa teennaa jettanii hin fixinaa. Oromoon bahaadhiyatti kaabaa kibbatti amantaa kamuunuu diinni isaa tokkicha. Garuu mucayyoo wabii jettu san waan isiin naan jette dhageettan. Shimallis nama kophee sirratti aragatuu naan jette. Shimallis har'a jaalattuu jibbituu nama faannoo Wallagga irratti ijaarsee hidhachiisee uummata Wallaggaa uummata keenya qomoo keenya fixuu jiru sani. Shimallis Abdiisaa amma sirrii deebi'a. Haacaaluu Hundeessaa qabritti galee jira. Jawaar Qilinxootti galee jira namni dura dhaabbatu hin jiruu jedhe. Namni Shimallis sandhaa faarfatu yoo eebbisaa addunyaa gaggaragalche ana nan dhiqisiisu. Akkuma ilmaan Mililik jaalattus jibbitus wanni isin irratti natti mufattan Tuulamaanis bakka hin buutan. Uummanni Salaalee goota. Uummanni Wallaggas Oromiyaan kutaa 11 goota. Jaalattuu jibbitu. Garuu goobana daacee kan Oromoon jibbituuf seenaa inni kalee uummata Oromoo godheef yoo seenaan beekne seenaa baradha. Jaalattus jibbitus waan inni uummata Oromoo naannoo biraa irratti raawwate san Oromoon balaaleffatti. Warroota as gubbaa isinitti seenaa awwaalee haacee Hundeessaattu waa'ee goobana daacee irratti keessattuu dhalattoota Tuulamaa isinitti himee jira haaceen goonni Oromoo kayoomiyyuu onnee Oromoo keessaan baane. Garuu Haacaaluu Hundeessaa faarfataa namni Shimallisiin faarfattu ati diina Oromooti, diina Wallaggaati, diina Tuulamaati. Jibbitus jaalattus. Osoo harmeen Oromoo Wallagga keessatti boottu ati ilmaan Wallaggaa irratti Tuulama taatee soogiddaayoo irratti firfirsitu akka madaan isaa gubatu kuni an akka Oromoo kutaa biraatti akka ilmo sikkoo mandoo dhalataa baaleetti hin fudhadhu. Si dura dhaabbadha. Wallaggas taatee, Tuulamas taatee, Jimmas taatee, Hararges taatee. Kanaafuu uummanni Wallaggaa Oromoo uummanni Wallaggaa miidhamee jira. Kan miidhameef waan Oromoo ta'eef waan Wallagga ta'eef miti. Uummanni Darras akkasumatti uummanni Tuulamaa miidhamu jira. Yoo kanaaf sagalee taate irra si baasa. Shimallis faarfataa, goobana daacee faarfataa, Taaddee Birrootiin gootaa, Haacee Hundeessaa goota kiyya yogguu jettu diqqashoo sitti haa dhagaamu yoo seenaan beekne hayyoota Oromoo hordofi. Kanaafuu uummanni keenya akka sabaattis akka Oromootti baduu jirra cabuu jirra waa'ee gandummaa keessaa bayaa bakka gandummaa Oromoon hin jiru waraanni bilisummaa Oromoos mootummaan dhibin aangoorra jiru bakka biraa jira. Sirratti dalaguu jira malee waa'ee gandaa quban qabu. Kanaafuu gandummaa keessaa bahaa obboleewwan kiyya. Amma jaalli tokko lixee jira meeqoo irratti. Obboleewwan kiyya namoonni akka urjii jettee suuraa jaallan kaatte bakka Haacee Hundeessaa itti gaggaragalu bakka eebbisaa addunyaa
Taaddee Birruu Waaqoo guutuu jaarraa abbaa gadaa abbaa jifaaritti garagalu hin dhaabbatinaa. Yoo dhugama Oromoo taatan, yoo dhugama Oromoof dhaabbattan. Warra lubbuun jiru dhiisaa, Jawaariinis, Marros, Abiyyis dhiisaa. Kunniin lubbuun jira. Kunniin nyaatee udaan jiru. Suura ergifadhee irra kaawwanne haadho, suuruma kiyya irra kaawwanne. Osoo ergifattee irra kaanne har'a Shimallis Abdiisaatti galtee dhagayi har'a Shimallis Abdiisaatti galtee Oromoo dura dhaabbattee bakka eebbisaan itti garagalu hin teettu. Atuu diina Oromooti. Jaalattuu jibbituu. Kanaafuu waa'ee Oromoo dubbachuufis boritti gaafatamtaa fixadhe ani. Carraanaa kennimee amma Walumaatti gaafatamna laallaa abbaatti carraanaa kennee dubbadeen bu'aatii warra kaaniif carraa laattamiitu narraan kaafatina please. Xumurachiistee Ahmed anumtuun xumurannee bara. Maal nan dubbaddaa dura. Maskaram maakii qabaddu dubbatee akka waliin dubbanne keessa taata. Ijoolleen jimmaa asatti tumamaati. Ijoolleen jimmaa tulaa biratti tumamaa artii jedhan. Ijoolleen jimmaa asatti tumamaa arti. Eenyu tumaa jira? Okay. Eenyu tumaa jira ijoollee jimmaa? Eenyu gaafachaa jirta Ahmed? Akka teejandaa kana dhiisu fi Ahmed dhiisi. As galatti koomentii ijoollee jimmaa gaabii gubbaatti tumaa jiru. Jaalba kana kan dhufte. Yaada xiqqoo ishee kennadhu. Xiqqoo ishee yaada gidduutti kennadhu Ahmed. Jaalba kana kan dhufte nagaa keetii. Nagaa dhugaa rabbi akkam jirtu hundi keessanii Oromoo irra jala jirtanis nagaa isiniin jedheera hundumtiyyuu egaa ilmi namaa tokko gaa maali dhabeettu warri gandummaa jedhanii haasa'an kunis warri maal jedhanii haasa'an kunis warra maali dhabeettu warra fooloorsiif deemudha gaaffii biraan qabu beenna hunduma namaayyuu jechuudha gandummaa namni jedhee kaasu nama dhuunfaa nama lama nama sadi isaanii yoo barbaadan jechuudha tiiktookii isaanii yoo barbaadanii riipoost irratti godhaa gubaa. Sinigalee warra gandummaa yoo barbaadan jechuudha guruuppii ijaartanii qabda yoo ta'e immoo guruuppii ijaarradhaa gubaa. Kanaaf iyyuu immoo namni sin akkasitti akkas jettanii hiika biraan hin qabu jechuudha. Warra gandummaa nama lama nama sadi. Sinigalee warra fooloorsiif deemu. Fooloorsiif deemuu isaaniin ilaaltanii uummata Wallaggaa sin tuqinaa, uummata Showwaa sin tuqinaa, uummata Jimmaa sin tuqinaa, uummata Arsiis, uummata Walloos, uummata hundayyuu hin tuqinaa jechuudha. Uummanni Oromoo tokko. Hundee mukaa hoo jalatti jigsan hunduma sajjiga. Sinigalee Oromoon Oromoodha. Oromoon Oromoo ajjeesuu caalaa wanti na aarsu hin jiru jedhe beekte Haacaaluu Hundeessaa kaleessa hin gaddayyuu jechuudha. Har'a Oromoon Oromummaa isaa wallaalee soobee fooloorsiif jecha beekamtiif jecha warra beekamtii barbaacha malee warra beekumsa hin qabnetu har'a nu burjaajessaa jechuudha. Eenyu yoo ta'e iyyuu jechuudha. Inni kun immoo beekamtii miti. Beekamtii miidiyaa kanarraa bu'aa hin qabu. Garuu beekumsa sammuu keenyaa caala. Garuu warri gandummaatiin nu qoqqooddan warri waa jedhani isaan kun dhimma dhuunfaa isaanii haqanii haa xumuratan. Nama lama nama sadiin jalqaba waan ta'eef isaanumti haqanii haa xumuratan. Nuyi akka dhuunfaatti Oromoon Oromoodha. Oromummaa isheetiin beenna. Kutaaleen 11 Oromoon qabdu Oromummaa isheetti beenna nuyi. Gaaffii biraa hin qabu Oromoo. Of kabajaatu nama kabajaa Oromoo adaraa rabbiif jedhama uumaa keessan sodaadhaa isa sin uume sodaadhaatu waa'ee gandummaa jedhamtu kana balleessaa uummanni keenya har'a wadwaachaa jira ishee kana dubbanna malee waa'ee gandummaa jedhamu warri waa'ee yaada gandummaa qabdan dhiisaa. Jabaaban kanaa miti beeki. Gaafa kana Wallaggaatiin dhuftee dhaadattu akka uummanni Wallaggaa bakka buusee suuraa jaallanii fiddee dhaadatti. Gaafa kana Shawaatiin dhuftee dhaadattu akka waan jaallan bakka buusanii suuraa jaallaniitiin fiddee dhaadatti beeki. Kan sirri bukanaa beeki. Qoshashaa fi luqqaatonni lafaa waliin kaane biyya jechuudha. Dayyuun. Kun maalidha beektaa? Warra fooloorsii barbaadduudha siin jedhee raaman. Namni tokko marroo irra kaawwatee ufees, Abiyyi irra kaawwatee ufees, Jawaarii irra kaawwatee ufees, eenyuun irra kaawwatee ufees hiika tokko hin qabdu. Sigalee suura isaa irra kaawwachuu miti. Suura mataa isaatiin dhufee iyyuu yaada mataa isaa ibsachuu nama danda'udha. Nama ta'e jennaan. Nama Oromummaa isaa yaadu ta'e jennaan. Garuu namni har'a Oromoon keenya maal qabdi beektu yaada tuffii qabdi. Yaada tuffii gaafa innu ol tuffatti. Ani Tuulamadhaa, ani Wallaggadhaa, Wallagga sanyii marroo. Maali sanyii marroo? Marroon nam tokko yoo bareedu yoo ganeeyo seenaa isaa yoo xureesse yoo maal jettu? Ibboo seenaa ani sanyii marrootiin jedhiin nama lubbuutiin jiru inni adeetiin baqa. Nama yoo warra kaleessa wareegame warra akka Bishee Garbaa fa'a warra akka Haacaaluu Hundeessaa fa'a isaanii yoo jejju ta'e sirriidha. Jejuun mirga keessan. Garuu nama lubbuutiin lafarra jiru hin faarsina. Nama lubbuun jiru immoo faarsuun keessan hiika tokko hin qabu. Garuu Oromummaa keessan itti yaada. Oromummaa ofii, eenyummaa ofii dubbachuudha malee wanti barbaachisu. Namni ana jedhe gaafa Oromummaa isaa dagate
eenyummaa isaa dagatee jechuudha. Oromummaa keessan hin dagatina adaraa rabbiin sodaadha uumaa keessan sodaadha Oromoo nuyi Oromoo keessaa Oromticha. Oromoo jechuun immoo biyya qabna jechuun bu'aa tokko hin qabu. Maali dhabeettu biyya qabaachuun keenya namni keenya yoo jiraate nama malee biyya jechuun nama jechuudha. Nama jechuun biyya jechuudha. Kanaafiyyuu warri kutaa fi gandaan wal qoonnu inni Oromummaa keenya akkamitti Oromoon bilisa baate akkamitti garbummaan kun nurraa dhaabata garbummaa kana akkamitti ofirraa dhaabuu dandeenya ciccinee ishee kana falmanna malee wanti gandummaa jedhamu kun jechoota nama 3-4 Wallagga keessaas nama 4 kan balleessaa jiru Wallagga Shawaa keessaas nama 4 kan balleessaa jiru kan dubbii kana waliin naqaa jiru Arsii keessaas akkasuma Jimma keessaas akkasuma Walloo keessaas akkasuma isaan kun maalidha warra beekamtii barbaadu utoo beekumsa sammuun qabaatiin warra beekamtii barbaadu kanuma siin jedha Ahmed Yeeshee galatoomi jaalakiyya nagaa ta'e jiraadhamtuun sin argine Robaleen rafee deebi'uu fi Robalee jena jira bargittiin godhe jena Robalee nama maayikii qabate Robalee daqiiqaa tokkitti bakka deemaan jiraanii Lakkii carraanaa kennaa carraan kan kooti. Robalee No, tokkichi akkati deemtu hin barbaanne akkati dhaggeeffattu hin barbaade carraan kan kooti. Fudhadhu galatoomaa. Duraan dursa dhiira akka dhiiraa gaafa ta'u namatti tolaa jechuudha. Obboleessa koo urjii warra siin beekneef ati himuu dandeessaan siin beeka sirriitti. Ati taakkiyaa jaalsanyii turte. Gaafa ijoolleen sirratti duulanii niqqil wadhanii si arrabsan atiin ilma shawaa dheedhee sinniisne si galee miti. Ilma Oromoo tokko dadhabdeettaa gatii galteedha jedheen si bira dhaabbadhee siif sagalee sii ta'aa ture jechuudha. Yaadatta miti? Eddii magaalatti galtees immoo asii achi deebiteetu ati hoogganuma kee maqaa balleessaa turte natti illee bilbiltee nan beellee ettee jechuudha. Amma ijoollee durbaa ati nama kaleessa ituu waboonni biyya qabateera tuute ati nama ganda tokko yookiin naannoo tokko bushitu turte jechuudha. Si galee miti? Yookiin immoo ituu jaalsanyiin pirezidantii yookiin immoo hoogganaa wayii tokko tuuteera ta'e situ hoogganaa sanaa fi boodigaardii ta'ee dhaabbata ture jechuudha. Har'a garuu waan beelofteef ijoollee miskiina wanta tokko hin beekne wajjin dhaabbattee jettee jechuudha. Amma garuu maaliin argaa jira si keessatti gandummaa isa hamaa. Si galee miti? Namoonni lama sirra jiran warri dhiiraa Eliyaas ta'e Roobalees ta'e kunoo tokkichoos ta'e Amadis ta'e hanga danda'an niwuchira ta'aniitu walitti araarsuudhaaf dhugaa dubbatanii walitti araarsuudhaaf gar lamaanittu dheekkamanii jarri kun waraana miti by the way. Hanga kee hirpuu furachuu danda'u. Hanga kee garuu hirpuu furatanii responsibility lubbuu namaa of harkatti hin kaawwanne jechuudha. Si galee miti waan sirraa gaddu. Warri kaan sin beekan aan garuu sin beeka urjii. Sirrittan si beeka. Si galee kanammoo kan godhaa jirtu waan lamaafidha. Tokko ergama diinaa furattee ummata ganda lamaan kana walitti naqaa jirta. Abbaa taate tokko kana. Lammata qoonqoo keetii waan nyaattu dhabdee se'een gadda lagaa gaafa galtu akkuma maqaa jaalsanyiidha magaala sana keessatti balleessaa turte. Birriirra qoy nan dubbadda. Arraba miti kun. Ahmad dhiirri tokko biyyooti goradhu maal gootati ijoollee kana jala deemtee ati kaleessa waraana bilisummaa Oromoo turte akkamitti ati gandummaa faarsita? Ture sana sun dhaggeeffadhu nima jaartiin nana si karanne guyyaa tokko gabbayee si galee. Taakkiyaa jechuun hooggana tokko maal akka ta'e beekta? Maal akka ta'e beekta? Tumbe caasafama barattee miti re. Caasafama barattee godhaa si barsiisee miti re caasafama barattee atuun beektaa. Taraggaagay meeqas jedhi armee taraggaagay. Na ficcisiisa. Nuti godhatu na ficcisiisi. Hoogganami. Macheem hoogganam beektu hoogganami. Dhageessa.
Amma Sun kan hin ati argaa jiru beekta mucaa sana waan tokko fakkaadhaan hin hoogganamaa turte beekne waan ta'eef Ummata waa'ee tasgabbaa'ee. biqiluu Misira kama waa'ee Tasgabbaa'ee hin jedhe. Please Ahmad nafti waa'ee dadda dura ka'u jirra Ahmad dhaabbadhu. nafti dadda Tasgabbaa'ee rakkoon nafti qabu. dadda Ahmad bukoo baasaa jira nafti dadda isin hin beektanii ani misraaqii dabari elaa Miti nafti dadda bukoonatti qabdu manuma keetti baasi. miyuutii Manni kun dhimma godhadhu sabaaf argitee dhimma ijoollee wallolte dhimma ijoollee wallolte kanaaf waan ta'eef ajandaa tasgabbaa'ee. fidattee ijoollee Armee dudduuba tasgabbaa'ee deemtee lakki. uummata Oromoon jeeqin uummata Oromoon jeeqin hattuu kaleessa hataa baatee har'a immoo waan biraa nuun jeeqin nuti ijoolleen macaaftuu lama jechuudha yaa rakkinni keenya tokko garbummaarra jirra nuti uummanni keenya dhumaa jira uummanni keenya basmaa medhee diinatu nu qalaa jira sii galee miti ati baqattee galtee eddi galtee mool nu nyaachisin ijoollee miskiina ganda madaamii teessee dalagataa jirtu jala teesse qoonqoof yoo ta'e homaa tokko siif laatani garuu ergama furattee uummata Oromoo waliin hin nyaachistu urjii. Si galee miti iddoo siin mallee dhaabbattee jirta of kabaji. Kanaachi maal akka ta'e beekta qaama ilaallatutti manna nutamma. Maaliifidha? Qaama si gashee jira, qaama si to'atu jira. Hiriyoonni kee irra caalaan isaanii mana hidhaa jiru hin beekta maaliif akka ta'e. Yaa baqattee ollaa deemuu dandeessa garuu lafa ranneetti mannu hin jira jechuudha. Isaantu si ergee uummata kana wal nyaachisuuf moo dhuguma ati Oromummaan sitti dhagaamee ganda tokko qabattee ganda tokko arrabsaa jirta. Qaanii guddaadha beekta. Qaanii dhugaa rabbi qaanii nan har'a qaanii as keessa taa'e maqaa koo dhoofte. Tokkichu ati jirta engadda gaafa ol galee yaada kenne. Mana namaatti na argitee beekta. Anaa taa'ee cabacabu argitee beekta. Akkasuma dachaasee ol gasheen naan lakki dubbiin kun furamuu qaba. Iddii furameeti maal ta'uu qaba. Warra kana keessa hin jirre fidiin jedheen. Jedhemoo hin jenne. Eddasiiti mana namaatti mana maccaa jala taa'een dhaggeeffachaa ture engaddas. Mana sooyyas jala taa'een dhaggeeffachaa ture malee takkaa ol hin seenne waan tokko illee hin jenne. Intala sanatti immoo qalladaan ture. Maaliif eenyu safuuni hin dhuftu ette. Maccaatiin situ gadi buuse itti arrabsaa turte mana sooraatti. Maccaan gadi hin buusne namni ishee buuse hin jiru. Ofii gadi buuste. Guruppii qabu gatiite ergama mataa isaanii qabu. Sinittan hima. Ergamni immoo dudduuba isaanii jiru kunoo ragaan kan jiru mucaa urjii jedhamu kana. Mucaa urjii jedhamu kuni nama waraanaa fi waraana hooggana waraanaaf nama taakkiyaa tokkoffaa boodigaardii turedha jechuudha. Si galee miti? Kana jechuun maalidha dudduuba kana? Waan biraatu deemaa jira jechuudha. So nuti amma qaama ilaallatu qaama naannoo mootummaa naannoo Oromiyaatti iyyannaa jechuudha dubbii kana. Wal nu nyaachisaa jiru moo maaliif daangaatti uummanni keenya nyaatamaa jira. Magaala keessa uummanni keenya nyaatamaa jira. Miidiyaa irraa immoo nu nyaachisaa jiru moo maalidha tokkummaa Oromoo kana dhuguma hin barbaadanii. Obboloota gidduu qawween haa taa'u jedhanii asiin immoo ijoollee mana madaamitti dalagataa jirtu gadi yaasanii gootota Oromoo fedhanii wareegaman. Eebbisa addunyaa jechuun maal akka ta'e beektu? Haacaaluu Hundeessaa jechuun maal akka ta'e beektu Oromoodhaaf? Karaa isin har'a isin onnee horattanii miidiyaa kanarra teessanii an Oromoodha ofiin jettan kana lafa kana ciranii ilaali. Bosona kana ciranii as nuuf fidanii jechuudha. Isaantu bosona ciree fuuldura keenya laa ifa baasee nuuf fide jechuudha. Kaleessaatiin qabsoofte har'a moo deebite wal nu nyaachistaa jira. Kanumaan jechuu barbaade galatooma dhiifama guddaa sinittiin iyya emotional ta'eetanisuma dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee shamefulidha. Namoota akka kana Oromoof qabsa'ani deebi'anii asii achi ciqilee isaanii dhungachuudhaaf ilmaan Oromoo gaafa nyaachisanii jechuudha. Isa shame birrii barbaade yoo ta'e urjii nan beelettee boo'aa turte nan gatame magaala keessa fiddeettee boo'aa turte birrii walitti buustee siilaanna ilmaan Oromoo hin nyaachisin. Sun rakkoon qabu yoo na gargaarte rakkoon qabu. Ahmad abbaa carraatii kennu. Itti afuufa Ahmad. Waa tokko dubbachuu barbaade. Manni kun mana itti ijoollee kana araarsisan moo mana itti namni dhuunfaan nama dhuunfaa arrabsuu barbaadu? Urjiin isa akka nam tokkotti dhaqeen ijoollee walitti dhoowwaa jedheen geedduu deeme isa kanarraa dubbataan ture isa kana walitti dhoowwaan ture jechaa jira.
Kanaafuu dhimmi ishiin agartee nama dhuunfaadhaaf danfitu anaaf danfitu anaaf ishii yoo ta'e mana gastii biraa bananna anaaf ishii rakkoon qabu wal danda'uu dandeenya. Manni kun garuu mana itti ganamaan kaatanii ijoollee shawaadha wallagga jedhanii walitti dhufan kana araarsinaa jettanii gad baata waan ta'eef dhimma sanatti nu deebi'a. Dhimma kan koof kan shii yoo na gargaartee jiraattee riisiitii ishii gadaa baafattu sun rakkoon qabu. Ammoo sanatti nu deebi'ame sana jaartiin ati harmeen danfiin qazzeet taraggaagay. tasgabbaa'e amma ijoollee agartee sabaaf saba wal nyaachisaa jirtu sabaaf saba wal nyaachisaa jirtu kana tasgabbeessina waan ta'eef tasgabbaa'e lakki bosona keessa turte Oromoo fi qaffaatte armee akkam jedheen arrabsaa maal goota taasii nadheen gidduu maal goota akka dhiiraa yaaddu taanaan yaa qawwee si yuunifoomii uffatanii suuraa